Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa, Fulbaana 24. Guyyaa kana kutaa biyya Misrii gara olii irraa monoksee qulqulluun Abbaa Gorgoriyoos ni boqote. Warri qulqulluu kabajamaa Gorgoriyoos qajeelota turanii. Qabeenya addunyaa kanaatiinis badhaadhoo turan. Mucaa isaanii Gorgoriyoosiinis guddisa gaariidhaan guddisan. Barumsa hafuurawaa kan mana kiristaanaa, ogummaa fi barumsa afaan kan foonii ta'us ni barsiisanii. Kana booda gara episkooposii biyya isaanii gara Abbaa Yisaaq geessan. Innis harka isaarra kaa'ee anaagonistummaatti muude. Kana booda maatiin isaanii isa fuusisuu yaadan. Inni garuu waan kana hin jaallanne. Lammaffaas gara Phaaphaasii geessanii daaqonii ta'ee muudame. Guyyaa hundumaa gara Abbaa Phaku'eemis deemuudhaan seera Waaqayyoo isarraa barata. Warra isaarraas maallaqa fudhatee gara Abbaa Phaku'eemis geessee gamoowwan kawaala keessatti ijaaramaniif akka oolchuuf baay'ee kadhate. Innis hirmaannaa akka isaaf ta'uuf ijaarsa gamoo mana kiristaanaa fi ijaarsa mana monoksootaaf oolche. Kana booda qulqulluun Gorgoriyoos biyya lafaa dhiisee maallaqaa fi dhamaatii isaa hundumaa tuffatee gara qulqulluu Abbaa Phaku'eemis deemee uffata monoksummaa uffatee soomaa fi kadhannaatti jabaachuudhaan sagaduudhaan qasoomina, ulfinaa fi qajeelaa fi jaalala wajjin qabsuru eegale. Fakkeenyummaa isaa yeroo arganittis isarraa sodaa Waaqayyoo baratanii warri ejjitus hojii isaanii isa badaa sana dhiisanii gaabbiidhaan hamma of qulqulleessanitti qabsaan. Abbaa Phaku'eemis bara waggaa 13 taa'e. Abbaa Maqaars gara Abbaa Phaku'eemis yeroo dhufetti qaama isaa dadhabsiisuudhaan qabsura guddaa qabsuruudhaan guyyoota muraasa taa'e. Kana booda gara kawaala Asxeetis deebi'uu fedhe. Abbaa Phaku'eemis Abbaa Gorgoriyoos Abbaa Maqaars wajjin akka deemuuf ajaje. Isa biras waggoota baay'ee taa'e. Kana boodas holqa keessa kophaa isaa jiraachuuf na geggeessi jedhee kabajamaa Abbaa Maqaars ni kadhate. Innis akka fedha kee godhi jedheen. Yeroo sanattis gara gaaraa deemee holqa xiqqoo tokko uree ishee keessa waggaa 7 jiraate. Abbaa Maqaars waggaatti si'a 2 dhufee isa ilaala. Tokkoffaa kabajamaa guyyaa dhaloota Gooftaatti, lammaffaa kabajamaa guyyaa ayyaana du'aa ka'umsa Abbaa ulfinaa Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoositti foonii fi dhiiga Gooftaa wajjin fudhatee gara bakka sanatti deebi'a. Abbaa Maqaars waa'ee hojii isaa hundumaa ni gaafate. Innis waan argeef waan isaan raawwatame hundumaa ni ibsaafi. Abbaa Maqaars hojii monoksummaa kana inni raawwachuu qabu ni ajaja. Qabsura keessattis waggoonni 22 yommuu dhufanitti dadhabbii biyya lafaa kanarraa isa boqochiisuu fedhee Waaqayyo ergamaa isaa ergeef. Innis guyyaa 3 booda biyya lafaa ishee darbitu kana keessaa baatee gara biyya jireenya bara baraatti galta jedheen. Abbaa Gorgoriyoosis jaarsolii kawaala Asxeetis keessa jiraatan waamsisee nagaa isaaniin jedhee kadhannaa isaaniitiin akka yaadataniifis isaan kadhate. Isaanis immoo Waaqayyoon biratti akka isaan yaaddatuuf isa kadhatan. Guyyaa 3 boodas boqotee jireenya bara baraatti galee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa nama qajeelaa kanaatiin nu haa fayyisu. Sugnisaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyumti kun yaaddannoo ragaa ba'umsa duuka bu'aa Adliixoos gargaartota 72 kanneen ulfinni isaaf haa ta'uuti Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos filateeti. Duuka bu'aan kun dhaloonni isaa gurguddootaa fi beektota biyya Ateenaa keessaati. Innis ulfinni isaaf haa ta'uuti
maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif ni amanames ni tajaajiles. Jajjabeessaa kan ta'e kennaa hafuura qulqulluu ayyaana guyyaa 50ffaatti erga fudhatee booda gara biyyoota baay'eetti deemee jireenya kan ta'e wangeela lallabe. Biyya Magniin jedhamtu ga'ee achi keessattis wangeela kabajamaa lallabe. Laphee namoota baay'ees ibsee fi ulfinni isaaf haa ta'uuti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoositti amanan. Cuuphaa kiristaanummaas isaan cuuphe. Jireenya kan ta'an ajajoota wangeelaa barsiisuudhaan lubootaa fi diyaaqonoota isaaniif muude. Kana booda isaan biraa ba'ee gara biyya Atneenitti deebi'e. Achi keessattis wangeela kabajamaa barsiise. Yeroo sanatti dhagaadhaan dhahan, baay'ees gidirsan. Kana booda abidda keessatti darbatanii achitti qabsuuraa fi dhugaa ba'umsa isaa xumuree gonfoo jireenyaa mootummaa samiitti fudhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa duuka bu'aa kanaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun yaaddannoo qulqulloota wareegamtoota Beetiriwaa fi Taayiniif boqonnaa hangafa Phaaphaasii Gabri'eel, guyyaa yaaddannoo qabsuura Tewoodiroosii fi Niixilaamiis, qulqulluu Awusxooniyoosii fi Niisxiriyoos, Ziyaanos, Yoosxoos, Fiibolotaa fi obboloota isaa Alsooriyaa, Firaaxoos, Qoozmoos, Dimiyaanos fa'aati. Sugni isaanii nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo, siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf bara baraan. Ameen.